sirna waan jedhamuu fi ammoo qabsoo waan jedhamu tokko sirni kun kan eegale Minilik irraa nutti eegale. Minilik gaafa nutti eegalu sirni Oromoo fi sirni gama tokko deebi'ee wal lolaa ture. Boodarraa namni akka Goobana Daachee, Tokkee Maammaa fa'aa, Alkoo Daargee fa'aa, Nabii Buudaa fa'aa kunneen gama tokko goranii namni keessa caccabuu Harargee fa'aarraa namni akka Alii Galmoo fa'aa bibbitamee keessaa jennaan booda gaafa sanirraa Oromoon eegalee bakka lamatti cabe jechuudha. Tokko ka sirna saniin lolu, tokko ka sirna saniif lolu. Gaafa Haile Sillaasee illee Cikaashumii fi Toraarii maalii jedhanii kanneen Baranbaraas Dajjasmaach maalii kanneen fudhate namni lolaa ture tokko Oromoodha. Gareen tokko ammoo sirnaa lolaa ture jechuudha. Gaafa darbuullee darbuun addaa walitti qabee iyyuu Itoophiyaa tikdam jedheetiin gara tokko walitti qabee waan akkasii baay'ee dhageeffanne achi keessallee garuu kan ture Oromoon cinaan sirna dargii leellisaa ture. Oromoon cinaan ammoo dargii lolaa ture jechuudha. Gaafa wayyaan illee cinaan nuu rakkabne akkuma argitan oppiidiyoon gariin darraa gariin adeetti jedhanii booji'amtoota akka Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aa walitti qabanii gaffidanii dhaaba oppiidiyoo kana nurratti hundeessanii eegasii booda gama tokkoon oppiidiyoon loluu eegale Oromoon ammallee waggaa 27 kana jechuudha. Gareen tokko ammoo wayyaaneen namoota Oromoo ukkaamsan hayyoota Oromoo ka ukkaamame kan wareegame harka ofiitiin nama tokko shaqabdee wareegne tokko namaa hin ajjeefne tokko nama harka ofiitiin qabdee hin hiine Oromoodhaan hidhan Oromoodhaan ajjeesan gaafa kanallee jechuudha. Gareen tokko sirna san faana dhaabbate gareen tokko sirna saniin lolee jechuudha. Har'as gaafa bilchaginaa kana waanuma san tura deebi'ee ta'e daraanuu babal'atee waan qaraa hanqate hunda ammayyoonfatee qaawwa hunda haga danda'uun cufatee waan gabroonfataa kaawwan irraa argate muuxannoo san irra deebi'ee modernize godhee yookaan ammayyoomsatee gad dhufe jechuudha sirni kun. Yoo Oromoodha jettanii bira dhaabbatinaa jedhee siyaasatti fudhate ni deeggara. Garuu dhugattamuu akkasii miti. Oromoodha kan Oromoo ajjeesaa warrallee. Siyaasatti hojjechuu barbaadu namticha kana dhugaa wayii walitti himaa adeemnu. Jaalatanii jibbitanii gaafa Oromoodha Jawaar jedhe Oromoon burjaajii keessa seene jechuudha. Gaafa akkuma hidhaarraa bahee sirni kun kan Oromooti namtichi kun Oromoodha jennee Hacaaluun faallee osoo hin dur qawwee bakka maratti Boorana Gujii Shawaa keessatti dhukaafne Oromoodha jennee ilma abbaa gadaa jennee huccuu uffifne hadda Oromoodhaa mitii hin jennu jedhe. Gaaf sanillee maal ta'e Oromoon namticha kana amanu gattaa'e jechuudha. Wanti nu beekuu qabnu seenaa yaadataa adeemnu isteeppii namoonni dubbatan kanneen irraa adeemnu mee. Hacaaluun dubbateera waan kanneen irraa gaafa jiru jechuudha. Ispeeshaalii OMN irratti. Tokko Jawaar ammoo akka hidhaarraa bahee waan kanarra deebi'ee Oromoodhaa jedhe. Bakka hayyuun akkanaatu Oromoodha namticha kanaan jedhe Oromoon haqni tokko cabee saggalee jechuudha. Bakka kana yaada Arsenaalii wantan jechuu barbaadu amma siyaasni akkasii sun Oromoo dogongorsiisa bakkoota akkasii sanitti. Garuu jarri kunni Hacaaluu Jawaarillee maali dhugaadhaaf jetti. Abiyyi ilma abbaa gadaa jedhee ka huccuu uffisellee ka fardallee wanti gaachanallee itti kenne Oromoo kana jechuudha. Dhugaan jirullee akkana. Garuu siyaasa irratti ammoo nu miidheera jechi kun. Eengadda waan kan osoo hin dhufin mata dureen kun osoo hin dhufin an dubbataa ture. Namticha kana Oromoo jettanii hamilee itti ture. Namoota baay'eetu nolaa dogongoraa jira isiniin jedhee ture. Har'a immoo kun dabalamee irraan akka carraa dhufe.
Nama kana Oromoo yoo jenne Oromoo baay'een nu harkaa dogongoraan mootummaan kun. Waan afaan Oromoo haasoitu 4 kiiloo jira yoo jenne turra gaariidha. Tokko kana namtichi Oromoo dhalanii kaleessa ofiisan kan biroo ammoo kana namni fudhannee akka yaada kootti. Sirna kana keessatti iyyuu miti sirnoota dura amma Minilik Haile Sillaasee darguu fi Wayyaanee illee dabalatee sirna kana dabalatee Oromoo garee lamaan kitaaba tokko beektanii mana hidhaa keessa taa'ee dubbisaan ture. Kitaaba Dajanee Xaafaa Egeraa Deemokiraasii kan jedhu keessatti akka gaariitti argaan ture. Maal inni amma seenaa kitaaba sanarraa isinitti himuu osoo hin taane mi'aagam tokko Minilik irrallee kaasee Haile Sillaasee darbuu ispeeshaalii sirriitti kaasa. Wayyaanee illee sirriitti kaaseeti. Kitaaraa akkaataa waraanni sun itti dhumate. Amma maaltu jira beektanii seenaan kun tokko dhaloonni lafa buusu hin barreessa. Barreessaan hin jira barreessaa jira. Deelii waan ta'u kana jechuudha. Maal jedhamee barreeffamaa haadha nuti nullee Oromootu sirna kana keessa Oromoodhaan wal fixe jedhamee barreeffama. Dhugaan jirullee akkanuma. Ijoollee humna addaa Oromiyaa har'a keessa jirtu Oromoodha. Waraanni bilisa waan tokko ragaa tokko salphuma isin haa kaasu. Qeerroon Oromoo Protestii irra karaa waliin cufaa ture laga waliin kutaa ture sun hundi tokko waraana bilisummaa Oromoo ta'e qaamameen tokko waan nyaatu dhabee humna addaa ta'e tokko haga sadarkaa kaabinee basaastuu mootummaa ta'e tokko biyya alaatiif lixe tokko immoo maaltu nagahee jedhee hirribe. Qeerroo kana tokko kan tafee jechuudha. Qeerroo magaleessa bakka tokko caayaa tokko jala jirutu kun sirna jala kun maal jedhee addaan bibittannaa'e jechuudha. Kanaafuu akkamitti sirni kun sirna kanaan kan lolaarullee Oromoodha tokko. Sirna kanaaf kan lolaarullee Oromoodha. Kaleessa goomanni daachaa achi as lolu leenjisoo diigaasee achi lolaa ture jechuun sirna Minilik irratti illee. Argitee? Kanatu ta'ee jechuun Wadaay Galmoo yoo Oromoof lolu Alii Galmoo ammoo waraana Minilik keessa ta'eetiin lolaa ture jechuudha Harargee keessatti illee. Akkanatu ta'e calii calan korratti jilla jechuudha. Kanaaf wanti jiru dhugaan jiru yoo hamilee mootummaa kanatti sirna kana sirna Oromoo jennee dhaadhessuu hin qabnu. Nu dogongorsa waan ta'eef dhaloota baay'een olaa fudhata waan ta'eef nama baay'eetu mootummaa kun mootummaa Oromoo jedhee fudhata waan ta'eef nu haga dandeenye hadheessinee himuu qabna mootummaa kana. Garuu ammoo dhugaan jiru sirna kanaaf kan lolaarullee Oromoodha. Sirna kanaan kan lolaarullee Oromoodha. Ilmaan wal fixaarullee ilmaan Oromooti. Kabira ammoo naannolee Itoophiyaa kana keessa waan tokkotu jira. Inni sun maal inni yoo jettan irreen eenyuyyuu ol jeequmsi yookaan mannaaraan jeequmsaa Oromiyaa ta'eera. Kana jala sarara qabadha. Amma Amaara keessatti faannoo bookaa warra mootummaa kana yoo wal'aa malee inumaayyuu bar halkan galee tokko telegiraamii keessatti itti makamee jira dubbii fuutee dhiiroo asiyaas hin jiru in hordofa hagadhaatuun hordofa garee san keessatti mucaan wayii tokkollee hin jira nama ana kokkosaati hin jira maqaa biraatiin seenne hordofna maal goone in hordofna marii isaanii hunda isaan caqasna guruppii hundaa jira. Yeroo caqasnu kana ministeeronni Abiyyiin bira jirtu hundi faannoo waliin jirti. Gaafa akka guyyaa akka sanbata guddaa guyyaa boqonnaa qaban dhokatanii ba'an gara naannoo Amaaraa akka nama hojiidhaaf deeme fakkeessanii qaamota sanii yoo wal arguu fedhan kaameraa kana wal harkaa fuudhanii bilbila wal harkaa fuudhanii eegasii dhaqanii lafa qullaa irratti ragaa tokko malee waan waraabbiif ta'u kanneen dhoksanii wal harkaa fuudhanii wal mari'achiisanii wal biraa deebi'an. Amma dhukaasni akka naannoo Oromiyaa kana jidduu jiru naannoo Amaaraa. Fakkeenyaaf waraanni makalaakaan kun yoo Oromoon kun asii dhaqe meebi faannoodhaan wal lolee kun dhumatee kun booji'amuu danda'a fayyaalessi asii Oromoo keessaa oofanii dhaqan kun. Nama baay'ee ijoollee amma asiin gara bahaa kanarraa fa'aa ol oofanii jedhatti achitti afaan Amaaraa tun beekne baay'eetu achi keessa dhaqee afaan Oromoo qaaqaatiin booyaa tureera. Akkanaa kun dhaqee achi dhumatuu hin danda'a. Garuu waraanni Amaaraa lamaan mormaa ol lola hin kijiba.
Oromiyaa keessattuu as deebine duugee lafarra ol balleessaa jira. Wallaggaa kana keessatti makalaakaan xiqqaan hin dhumanne, ijoollee waraana bilisummaa Oromoo irraallee namni xiqqaan hin dhumanne. Kanaaf naannoo Oromiyaatii fi naannoo biraa Itoophiyaa keessa wal dorgomsiisuun gonkumaan ta'u. Qabsoon jiruyyuu garagara. Fagoo walitti jira. Kanaaf akkasitti badhaadhaa galatooma ulfaadhaa.